Aanaa Bureetti Finxaalee Amaaraa qonnaan bulaa Oromoo tokko irratti ajjeechaa raawwatan. Gabaasa qindaa'eef Jaalkennaa Sabaa. Naannoo Amaaraa aanaa Buree ganda Sontoomaa bakka addaa Qucii jedhamutti hidhattoonni Amaaraa faannoo jechuun of waaman gaafa gurraandhala 26/2026 dhukaasa uummata Oromoo irratti bananiin qonnaan bulaa tokko ajjeesanii gatu maddeen ONM itti himaniiru. Hidhattoonni Amaaraa jibbiinsa sanyummaa ilmaan Oromoof qaban irraa ka'uun yeroo yerootti gochaawwan gara jabinaa humnaa olii raawwatan qonnaan bulaa Daamxoo Raggaasaa jedhamu gara jabinaan kan ajjeesan ta'uun baramee jira. Uummata Oromoo bakka arganitti akka baalaatti harcaasuu malee kaayyoo ifaa fi siyaasa beekamaa ta'e qabatanii kan hin sochoone Finxaaleeyyiin Amaaraa jibba ilmaan Oromoof qaban ifatti mul'isuuf murna biltsiginnaan utubamanii hidhannoo guutuun hawaasa Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun saamuun bakka buutee dhabamsiisuun haala nama suukanneessuun ajjeesuu fi ukkaamsanii qarshii guddaa gaafachuun hiraarsaa ulfaataa raawwatan hammeessanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti eegamtoonni faashistii PP waltajjii taa'uun jiraattota irratti saamicha raawwachuu karoorfachuun saaxilame. Yaala martii Oromoo dabalata qabdi. Godina Bahaa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti guraandhala 28/2026 jaleewwan bilxiginnaa waltajjii taa'uun maqaa deeggarsa paartii badhaadhinaa jedhuun fuulduree kana jiraattota magaalichaa saamuuf qophiitti kan jiran ta'uu maddeen amanamoo keessoo bilxiginnaa ONM'tti himanii jiru. Haaluma kanaan namoonni harka qalleeyyiin homaa tokkollee hin qabne qarshii 1,000 akkasumas kanneen jireenya fooyya'aa jiraatan ammoo qarshii 5,000 akka kaffalan murteessanii jiraachuu maddeen eeranii jiru. Dabalataanis lukkiiliin sirnichaa kunneen magaalicha keessaa manneen jiraattotaa beenyaa tokko malee seeraan ala diiganii mancaasuun hawaasa rakkoo hamaaf saaxilaa jiraachuun ibsameera. Loltoonni bilisiginnaa aanaa martii keessaa leenjii milishummaaf namoota ukkaamsuu itti fufan. Jaalwa biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii aanaa martii keessatti waraanni faashistii bilisiginnaa jiraattota leenjii milishummaaf ukkaamsanii dararaa jiraachuu jiraattonni eeran. Namni bishaan nyaatee oomacha qaqqabata akkuma jedhan murni qarree kufaatii irra naanna'aa jiru bilisiginnaan kufaatii kallattii maraan itti dhufe damdamachuuf waan qabee gadhiisu wallaaluun namoota cufaa dirree leenjiitti ergee ficcisiisuuf Oromiyaa guutuu keessa namoota ukkaamsuu jabeessee hojjechaa jira. Haaluma kanaan gaafa bitootessa 2026 aanaa martii ganda dambaqaa irraa loltoonni bilisiginnaa namoota 7 qe'ee isaanii keessaa qabuun dirree leenjiitti geessuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Maqaan namoota kunneenis Jundii Bunaa, Sultaan Tunii, Tamaam Ajjii, Daawud Ajjii, Jibriil Huseen, Gannaa Tasaa fi Amaan Kadir kanneen jedhamanidha. Aanichuma ganda Mollaamee Arjoo irraa immoo uummata waltajjii baasanii jaarrolee fi dubartoota galchuun namoota 15 dirqiin fuudhanii deemuu jiraattonni itti dabaluun eeraniiru. Maqaan namoota kanneenii Jaamboo Galatee Ayyaanoo, Abbitti Yaadam Ahimad, Muktaar Aajifatoo, Fuhaad Aajifatoo, Kadir Fatoo Kataboo, Saadiq Amaan Kadir, Siraaj Jundii Kadir, Yusuf Turkaa Awwanee, Awwal Baamud Huseen, Reediwwan Sayidaa Amaan, Muhammad Jaamboo Galatee, Haajee Duramaan Huseen, Sheek Jamaal Huseen Saafanoo fi Abbaas Tolaluu Bashir kanneen jedhaman qabanii deemuun ifoomeera. Aanaa Waamaa Galoo keessatti ergamtoonni faashistii PP nyaata milishaaf dhiyeessuu qabdu jechuun hawaasa nagaa iraarsaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalii Yaadannoo Oromiyaa. Garaa isaanii guuttatanii buluu fi impaayiratti kallattii maraan kufaatii irra jirtu utubuuf jecha hawaasa rakkoo qaala'insaan jireenya harkaa gara afaanii jiraatu saamuun boqonnaa dhorkachaa kan jiran murni bitamoo bilisiginnaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa Waamaa Galoo gandoota baadiyyaa mara keessatti maqaa nyaata milishaa jedhuun nyaata bilchaataa fi midhaan callaa dhiyeessuu qabdu jedhanii guutummaa jiraattota aanichaa iraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsan. Akka jiraattonni ONM dubbise jedhanitti lukkeeleen bilisiginnaa kanneen hawaasa nagaa saamuuf hidhachiifamanii bobbaafaman kunneen manneen jiraattotaa mararra deemuun dubartii haadha dhiiraa afaan qawween doorsisanii dirqamaan nyaata ittoo waliin hojjechiisuun baachisanii bakka buufata milishoota sirnichaatti guursisaa jiraachuu fi namoota midhaan manaa hin qabne ammoo reebicha qaama laalessuu fi arrabsoo qalbii namaa cabsuun arrabsaa mana hidhaatti darbachaa jiraachuus itti dabaluun himaniiru. Gochi humnootni murna abbaa irree bilisiginnaatiin jiraattota aanichaa irratti raawwachaa jiru kan baay'ee nama saalfachiisu ta'uu kan himan jiraattonni bara maqaaf mootummaa Oromooti ofiin jedhan keessaa turuutii barootuma mootummoota abbaa irree darban keessayyuu dabni hangana ga'u nurratti raawwatee hin beeku jechuun dararaan waggoota 8 kana isaan irra ga'aa jiru kan yeroo kamiirra ulfaataa ta'uu dubbatu.
dinagdee uummata Oromoo quucarsuun barabaraan gabrummaa jalatti hambisuuf jecha saamichi wal fakkaataan maqaa garaagaraatiin ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffatamee golee Oromiyaa mara keessatti kaadirootaa fi hidhattoota biltsiginnaatiin geggeeffamaa jiru hammaatee itti fufuurra deddeebiin gabaasaa jiraachuun keenya kan beekamudha. Pirezidaantiin Libaanos uggura sochii waraanaa Hizbollaa duubatti hin deebi'u jedhan. Dabalatasaaf Jaalsa Baafan Waggaarii. Pirezidaantiin Liibaanos Joosef Ayoon kibxata kaleessaa akka jedhanitti sochiin Iraaniin deeggaramu aleellaa haaraa buufata Israa'el irratti xiyyeeffate irratti itti gaafatamummaa fudhachuu isaatiin murtoon sochii waraanaa Hizbollaa dhorkuu kan duubatti hin deebinedha jedhan. Pirezidaantichi miseensota garee kuyineetii Koree ambaasaaddoroota Faransaay, Ameerikaa, Kaataar, Saawud Arabiyaa fi Masirii irraa ijaarame waliin haasawaa taasisaniin murtee kana kan xumuraa jechuun erga Hizbollaan wiixata dheengaddaa halkan mootummaa Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuu erga balaaleffatee booda Ayoon miseensonni kuyineetii Israa'el aleellaa Liibaanos irratti raawwattu akka dhaabduu dhiibbaa akka godhan gaafatee jira. Kanas Israa'el aleellaa cimaa banuu itti fuftuu fi loltoonni ishee bakkeewwan tarsiimoo dabalataa Liibaanos keessatti akka to'atan ayyamni kennameefii booda gama biraatiin humnoonni lafaa Afgaanistaan kibxata ganama bakkeewwan waraanaa Afgaanistaan daangaa kibba lixaa irratti bakka 16tti argaman aleeluu fi bakka hedduu kaaba dhiyaatti dhukaasuun walitti bu'iinsa cimaa uumameen miseensonni humna tikaa Afgaanistaan 67 fi loltuun Paakistaan tokko kan ajjeefaman ta'uu qondaaltonni ifoomsanii jiru. Paakistaan daangaa Afgaanistaan irratti aleellaa dachaa kana milkaa'inaan ofirraa deebifteetti jedhan ministeera Aayiraa keessatti waraanni bilxiginnaa mana amantaatti ol seenuun uummata addaan facaasanii gariin ammoo mooraa leenjii waraanaatti fuudhanii deemuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf Jaalsa Baafan Waggaarii. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Aayiraa ganda Kolooboo keessatti guyyaa dilbataa bitootessa 2026 waraanni sirna nama nyaataa PP mana amantaatti ol seenuudhaan uummata waaqeffannaa irra turan addaan facaasuun gariin ammoo afaan qawween ari'anii qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti fe'anii jiraachuu jiraattonni bakkichaa arraanni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko ifoomsanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti waraanni murna gabroonfataa kunneen uummata waaqeffannaaf walitti qabamee jiru irratti dhukaasa banuudhaan olitti seenanii addaan faffacaasanii garii yoo baqatee harkaa ba'u warri fiiganii jalaa ba'uu hin dandeenye maanguddoonni dadhaboon ammoo waraana kanneeniin qabamanii fuudhamanii deemuu jiraattonni dubbatu. Namoonni fe'aman hedduu ta'uu kan addeessan jiraattonni bakkichaa toonni naamusa maleeyyiin kunneen gandoota aanichaa kanneen akka warra Baabboo, warra Kuraasochii fi kanneen biroo hedduu keessatti namoota daandii gubbaatti argaman mara mana jireenyaa isaaniittis olitti seenuudhaan bakka hojii dilee isaanii adamsuun achi buutee faanaa dhabamsiisaa jiru jechuun doorsisaa fi dararaa sirna kanaaf qaamatti iyyannus dhabnee rakkoo hammaataaf saaxilamnee jirra jechuudhaan miira gaddaan guutameen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Aanaa Baakkoo Tibbee bulchiinsa magaalaa Baakkoo keessaa ergamtoonni PP hawaasa irraa ibsaa balleessaa jiraachuun ibsame. Jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee magaalaa Baakkoo keessatti jaleewwan bilxiginnaa jiraattota lakkooftuu ibsaa bitachuu dadhaban irraa ibsaa balleessuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Rakkina ilmaan Oromoo irraa gammadoo kanneen ta'an jala deemtonni bilxiginnaa lakkooftuu ibsaa mataa mataatti bitachuu qabdu. Namni lakkooftuu ibsaa isaa irraa nama biraaf shiboo harkisee argame qarshii 100 dhabama jechuun namoota lakkooftuu qaban doorsaa jiraachuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa jiraattota magaalichaa irraa odeeffateera. Jiraattonni magaalichaa hedduun lakkooftuu ibsaa galfachuuf birookiraasii waajjira ibsaa dadhabuu malaammaltummaa akkasumas namoonni hiyyeessii fi kanneen mana namootaa kireeffatanii jiraatan jiraachuun wal qabateen galfachuu osoo hin dandeenye akka jiran barameera. Ergamtoonni olola qofaa farsuun beekamanii fi afaaniin qofaa waa'ee bu'uuraalee misoomaa dubbachaa tajaajila hawaasni argachuu qabu dhabsiisanii faayidaa dhuunfaa isaanii qofaaf socho'an tooftaalee saamichaa adda addaa bocuun rakkoo dinagdee impaayaratti mudate dandamachiisuuf carraaqaa jiru. Aanaa Laaloo Assaabii keessatti waraanni bilxiginnaa namoota gabaa keessaa qabuu fi mana cidhaatii dargaggoota ukkaamsu mooraa waraanaatti erguun himame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti kaabinoonni PP fi waraanni bilxiginnaa bitootessa 2026 daandii irra dhaabbatanii namoota gabaadhaa galan
akkasumas mana cidhaatti humnaan ukkaamsuun mooraa waraanaatti ergaa turuu maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Haaluma kanaan namoota osoo gabaa irraa galanii ukkaanfaman keessaa muraasni maqaa arganne Habtaamuu Adimaasuu, Baaruu Dabalaa, Shibbiruu Tolosaa kanneen jedhamanii fi kanneen hafan hedduun ukkaanfamuun mooraa waraana PP keessa jiraachuun ifoomeera. Itti dabaluunis aanichuma keessatti dargaggoota lafa cidhaatii qabaman keessaa ammoo Taakkalaa Jabeessaa, Israa'el Baqqalaa fi kanneen maqaan isaanii nu hin qaqqabne hedduun hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti ukkaanfamuun dararaa argaa jiraachuu maddeen keenya dabaluun addeessaniiru. Aanaa Boosat keessatti hidhattoonni biltiqinnaa barattootaa fi barsiisaa tokko doorsisuun saamicha irratti raawwatan. Gabaasa qindaa'eef jaalkennaa sabaa. Godina Bahaa Shaggar Aanaa Boosata Ganda Saaraaf Araddaa keessatti hidhattoonni murna biltsiginnaa barattootaa fi barsiisaa tokko doorsisuun saamicha maallaqaa irratti raawwachuu maddeen gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Mana barumsa Saaraaf Araddaa sadarkaa tokkoffaa bakka addaa dildila yookiin tubbee jedhamutti hidhattoonni biltsiginnaa harki isaanii saamicha barate. Barattoonni fi barsiisan mana barumsichaa maqaan isaa Taliilaa Tasfaayee jedhamu barnoota guddinaa fi jabeenya qaamaa kan barsiisu bitootessa 2026 naannoo sa'aatii 6tti mana barumsichaatti itti dhaquun maallaqa gaafatamuu isaanii jiraattonni himaniiru. Hidhattoonni uummata saamuu aadeffatan kun tooftaa ittiin saaman baafachuun sababa tokko malee barsiisaa kana ofitti waamuun isin keessa nama woboo qunnamaa jirutu jira eeruudhaan dhufne dafaa of keessaa baasaa yoggaa ittiin jedhan barattoonni nuti woboo waliin qunnamtii hin qabnu jedhanii yoggaa deebisaniif ni sobdu ittiin jechuun sababa tokko malee reebanii lubbuu itti xiqqeessuun gara mana hidhaa isin geessina yookiin maallaqa fidaa ittiin jedhanii turan. Barattoonni maqaan isaanii armaan gaditti eeraman Magarsaa Girmaa, Baalchaa Nuuree, Nagaasaa Roobaa, Nagaasaa Shuumii, Guutamaa Abbebee, Haacaaluu Abarraa kanneen jedhaman maallaqa waan hin qabneef reebanii barsiisaa olitti eerame irraa qarshii 2,000 dirqisiisanii irraa fudhachuu isaanii. Faransaay fi Giriik haleellaa buufata Ingilizii booda sirna farra diroonii gara Qophiroositti erguuf akka ta'e barame. Dabalata isaaf jaalbooree addunyaa. Faransaay buufata xiyyaaraa Biriteen odola Qophiroos jiru dirooniin erga aleelamee booda sirna farra misaayilaa fi farra diroonii gara Qophiroos erguuf karoorfachuu ishee qondaaltonni Qophiroos kibxata kaleessaa ibsanii jiru. Kunis yeroo Giriik mootummaa xiqqaa Meeditiraaniyaa kana ittisuuf dhaadatetti dandeettii ittisaa xiqqaa qabduu fi humna qilleensaa waa'ee isaa dubbachuuf injirree Qophiroos deeggaruuf ibsan kun aleellaa isniina kaleessaa RAF fi Akrootirik irratti raawwatame hordofeeti. Buufatni kun naannoo abbaa biyyummaa Biriteen ta'ee fudhatamus naannoo uummanni itti baay'eetu kan lammiileen Qophiroos jiraatanitti yoo waan taateef haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatanii fi haaloo ba'u guutuu naannichaa keessatti ta'eera raawwateen booda mootummaan gamtaa Awurooppaa osoo hin eegin jeequmsa uumametti harkifamuu isaatiin dhibbaan lakkaa'aman qe'ee isaanii akka gadhiisan taasisee jira. Faransaay sirna farra misaa'ilaa fi farra diroonii akkasumas doonii lolaa akka ergitu dubbi himaan mootummaa Qophiroos Konstaantiinoos Leetiyuum Baayotis gabaasa kanaan dura dhaabbata oduu mootummaa CNA irratti dhiyaate mirkaneessaniiru. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron yaada kana pirezidaantii Qophiroos Nikos Christodoulou kibxata ganama beeksisaniiru. Paaris keessatti ajajni waliinii waraana Faransaay yeroo hunda haala jiru madaalu ibsee jira. Humnoonni waraanaa Faransaay keessumaa waliigalteewwan ittisaa jiran jalatti tasgabbii naannichaaf gumaacha yaadame michoota keenya naannoo waliin qindoomnaan socho'aa jiru jechuun gaaffii yaada Reuters irraa dhiyaateef deebii kennaniiru. Gama biraatiin ammoo ministeerri muummee Biriteen Keir Starmer kibxata kaleessaa akka jedhanitti Biriteen helikopteroota daandeetii farra diroonii qaban gara Qophiroos ergitee doonii galaanaa ittisa qilleensaa barbadeessitu HMS Draagon jedhamtu gara naannichaatti bobbaasaa jirti jechuun Reuters gabaase.